Oduu keenya guyyaa har'aan tana eegalleeti jirra. Hanga xumuricha qophichaa keenyaatti nu faana turtii taasisaa isiniin jenna. Somaalilaandii fi Itoophiyaa walii galtee haala jireenyaa irratti fi wal mari'achuu isaaniitis dhaga'ame. Somaalilaandii fi Itoophiyaan biyyoonni lameen akkaanii waliin hojjetanii fi jireenya isaanii irratti akka gaggeessan jechuu itti aanaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon beeksisaniitti jiran. Oduu keenya kan lamataatiin Iraan guyyaa har'aan tanaa hulaa guddaa boba'aadha kan ta'e Hormuuf akkaanii fi cufamu beeksisteeti jirti. Hulaan kun immoo yooniif kan cufamu ta'e biyyoota wallaatiif yaadni maali kan jedhuuf biyyoonni lixaa immoo kan akkaan duraanuu yaaddaadhaa turanis ammaan tana immoo hulaan boba'aadhaa kun cufamuun biyyoota Ameerikaadhaatiif hundaafis yaaddoo guddaa keessa kan galcheedha ta'e. Ameerikaan immoo halkan dheengaddaa irraa eegaltee ergaaniif Iraan haleelteen booda iddoo gabbisa Nukuleeraa kan haleelanii turan ammaan tana immoo Iraanis irra deebiidhaan hulaa kanaas cuftee Israa'el irrattis tarkaanfii ajaa'ibaa akkaanii fudhatees beeksisteeti jirti. Hulaan galaana guddaan Hormuuf jedhamu kun cufame taanaan biyyoonni hedduun maal akka tahan kan yaadaadhaa turan. Hulaan kun Dubaayii fi Suudii jidduutti akkaan hojjechaadhaa ture. Hulaa kana sababa isaa irrattiinis ilaalchisee boba'aan qaalaa'uudhaan biyyoonni hedduun akkaaniif boba'aa kanaaf rakkachaadha akkaaniif jiraachuun isaan mudachuu isaaniitis dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa beeksisaniiti jiran. Mootummaan Ameerikaadhaa yeroo ammaa tana immoo Doonaald Tiraamp guyyaa har'aan tanaa immoo ibsa guyyaa erga baaseen mootummaa Iraan haleeluu isaaniitiin boodatti yooniif isaan kan lama itti deebisan ta'e Israa'elitti tarkaanfii biraa jabaa kan sun ala irratti fudhadhaa jechuudhaan Doonaald Tiraamp beeksiseeti jira. Deebii Doonaald Tiraamp kanaaf immoo akkaaniif ibsa kennatti mootummaan Iraan haleelamuu kanaatiifis immoo bara baraan kan nuti yaadannu jechuudhaan dubbataniiti jiran. Dubbii kanaatiin alattis ergaaniif immoo hulaa boba'aadhaa kan Hormuuf jedhamu kana cufaniinis biyyoonni Ameerikaadhaa immoo tarkaanfii Iraan fudhatte kana duuba deebinee akkaaniif ilaallu jechuus dubbatan. Galaanni boba'aan kun immoo gara galaana diimaadhaatiin hangaanii fi Yamanii irraa ka'ee hanga Iraanitti kan deemu yoo ta'us Huutiinii fi immoo Israa'elis waldhabdee hamaa keessa waan ammaan duraas turaniif yeroo ammaan tanaatiifis immoo biyyoota Ameerikaatii fi Israa'el akkasumas biyyoota lixaa hedduu akkaaniif rakkoo keessa isaan galchaniitu dubbatan. Garuutu immoo biyyoonni lameen kun walii galuudhaan ergaaniif hulaa kana cufaniin booda lolli immoo ammaan duratti Ameerikaan Israa'el Iraan irratti beeksifatte kun lola biyyoota idil addunyaadhaatiifis yaaddoo guddaa ta'edha. Kooriyaan kaabaa lola kana keessatti immoo Ameerikaan harka keessaa qabdi taanaan biyyoota hundaafuu yaaddoodha jette. Kooriyaan kaabaa kan yeroo ammaan duraatiifis Nukuleeraa fi jeeddiiwwan waraanaatiin beekamte deebii ammaan duratti kannanii turaniinis irraa duuba deebi'aniiti jiran. Deebii isaanii kanaan immoo mootummaan Kooriyaa kaabaatii fi mootummaan Iraan ergaaniif wal mari'ataniin booda lola kanaafis immoo biyyoonni addunyaadhaa Kooriyaan kaabaa itti daamte taanaan lolli kun akkaaniif itti fufu beeksisan. Addunyaan guutuu yaaddoo lola kanaa irrattiinis eegaaniif sodaa guddaa seenaniin Raashiyaanii fi ministeerri dhimma alaa Iraan wal marii gaggeessan. Walmarii isaan gaggeessan kana keessatti immoo biyyoonni Iraanii fi Israa'el gara nagayaatti akkaaniif deebi'an gaafatan. Garuu immoo biyyoonni kun lachuu nagayaatti deebi'uu waan hin jirreef namni loles loluma qabaa jechuun mootummaan Iraan Ibraahim beeksisaniitii jiran. Haaluma kanaatiinis immoo Iraan yeroo ammaan duraatiifis iddoo Nukuleeraa ergaanii fi hojjetamee kan hin beekamne biyyoonni Ameerikaadhaatiin jala haleelame kan ammoo soba jechuudhaan beeksisan. Iddoo kana osooniif Ameerikaan hin haleelin hin duratti meeshaa isaanii jalaa baqachiisuu dubbataniiti jiran. Somaalilaandii fi Itoophiyaan ergaaniif walii galtee isaanii walii galanii biyyoonni lameen biyya nagayaa akkaaniif ta'anii fi hojjettoota dippiloomaatota lameeniitiif beeksisan. Garuutu immoo guyyaa har'aan tanaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsa guyyaa har'aan tanaa kenne irratti Somaalilaandii fi Itoophiyaan walii galtee jajjabaa irratti akka walii galan dubbatan. Waliigaltee kanaanis biyyoonni lameen jijjiirama addaa tokko akkaaniif mul'isan jechuus beeksisanii turan.